Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Ta'ansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan immoo affeerraa keenya kun biiftuu Oroodha keessanii jajjabeeffadha. Laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattiin gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Magaalaa Finfinneetti hospitaalli mootummaa keemikaala naannawaa fi laga faaluu danda'u lagatti gadi dhiise birrii miliyoona 1 adabamee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra. Oduun itti aanu kaaba Itoophiyaatti lolli marsaa biroo ni ka'a jedhamee eegamaa fi sodaatamaa kan ture guyyaa kaleessaa dhohee jira. TPLF gareen Debretsiyoon Gabra Mikaa'el daangaa naannoo Tigraay ce'uudhaan haleellaa raawwatuun himamee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti deemaa jiru itti fufee jira. Tibbana waraanni bilisummaa Oromoo hanga funyaan Finfinneetti fullaa'uun tarkaanfii fudhataa ture. Mootummalleen amane haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaa hanga funyaan Finfinneetti fullaa'uun loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru kana qolachuuf mootummaan humna adda ta'e fayyadamuu fi murteessuun beeksisee jira. Har'as lolli bakkoota garaagaraatti itti fufee jira. Lola bakkoota garaagaraatti itti fufeen waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argadhe jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabna. Oduu biyya alallee qabna. Guutuu odeeffannoo kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaatu. Hospitaalli alertii Finfinneetti argamu laga faaluun birrii miliyoona 1 adabamuun himamee jira. Hospitaalli alertii magaalaa Finfinneetti argamu keemikaala naannoo faalu laga yaa'utti gadi dhiisuun birrii miliyoona 1 adabamuun himamee jira. Dhaabbata fayyaa mootummaa kan ta'e hospitaalli alertii kolfee qaraaniyotti kan argamu yoo ta'u lagaa fi qarqara lagaatti keemikaala naannoo faaluu fi bishaan faalu gadi dhiisuun adabamuu waajjirri kantiibaa magaalaa Finfinnee maxxansee jira. Faalamichi ogeessitoota ogummaa naannoo magaalichaatiin laaboraatoorii galuudhaan qoratamee kan mirkanaa'e ta'ulleen ibsamee jira. Dabalataanis kutaa bulchiinsaatti Laabaajoo iddoo konkolaataa itti miican 6 qarqara lagaatti faalama dhaqqabsiisaniif tokko isaanii birrii 100,000 adabuu beeksisee jira. Oduun itti aanu haleellaan meeshaa waraanaatiin baqattoota lammiilee Itoophiyaatii fi Afrikaa irratti biyyoota Arabaatii fi Yaman keessatti irratti raawwatamaa jiru cimee itti fufee jira. Tibbana haala adda ta'een baqattoota irratti haleellaan raawwatamaa jira. Sababni isaas badii namoonni muraasni lammiilee Arabaa irratti raawwatan irraa kan ka'ee fi kanarraa ka'uudhaan uummanni biyyoota Arabaa lammiileen baqattoota biyya biraa akka irraa bahan mootummaan tarkaanfii akka fudhatu gaafataa turuu irraa kan ka'e akka ta'es odeeffannoo maddeen garaagaraa ibsanii jiru. Sababa kanaan yeroo ammaa kana baqattoota lammiilee Itoophiyaa ta'an hedduu irratti haleellaan raawwatamee miidhaan guddaan irratti akka dhaqqabee fi kan haleellaa jalaa rabbi baase hedduun isaanii bakka tokkotti walitti qabamaa jiraachuu fi dararaan irratti dhaqqabaa jiraachuu odeeffannoo maddeen garaagaraa irraa ba'an agarsiisaa jiru. Yamanitti immoo tarkaanfiin baqattoota lammiilee Itoophiyaa irratti fudhatamaa jiru cimee itti fufee jira. Haala adda ta'een tarkaanfiin irratti fudhatamaa jira. Miidhaan guddaan dhaqqabee jira. Qabeenyi baqattoonni horatanii fi manneen isaan keessa jiraataa turan ibiddaan barbadaa'ee jira. Sagalee nu tahaa jedhanii jiru. Oduun itti aanu kaaba Itoophiyaatti ni ka'a jedhame yeroo dheeraaf sodaa guddaa uumaa kan ture lolli kaaba Itoophiyaa dhohee jira. Waldoorsifni yeroo dheeraaf turus lolli guyyaa kaleessa galgala dhohuudhaan haleellaa walirratti raawwatuun jalqabee jira. Humni TPLF kan garee Debretsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu daangaa Affaar cabsee seenuudhaan lammiilee nagaa irratti haleellaa raawwate jechuudhaan bulchiinsi mootummaa naannoo Affaar beeksisee jira. Ibsi waajjira kominikeeshinii Affaar akka ibsetti Abbut haleellaa raawwatuun daangaa Affaar cabsee seenuudhaan gandoota 6 to'ate jedhee jira. Haleellaa raawwateenis meeshaa gurguddaa deeggaramuudhaan namoota nagaa irratti miidhaa dhaqqabsiise jedhee jira. Meeshaalee akka moortaarii fi Zuu 23 namoota nagaa irratti dhukaasuun hojii shororkeessummaa hojjetee jira jechuudhaan himatee jira. Biiroon kominikeeshinii naannoo Affaar akka ibsetti gareen Abbut Affaar aanaa magaallee ganda Toonsaa bakkoota warra'aa fi milkii jedhamaniin daangaa qaxxaamuranii ce'uudhaan guyyaa kaleessa 9/5/2025 haleellaa namoota nagaa irratti raawwatu ibsee jira. Itti dabaluunis gareen Abbut wayita haleellaa raawwatuuf manguddoonni Affaar haleellaa akka raawwanne kadhatanis garichi diduudhaan gara haleellaa seenuu beeksisee jira. Ammas gareen kun haleellaa jalqabe irraa yookaan hin deebine taate nageenya jiraattotaa eegsisuuf naannoon Tigraayis cal'isee kan hin laalle ta'uu beeksisee jira.
Gara biraatiin immoo TPLF gareen Dabratsiyoon haleellaa kan raawwate TPLF garee Getaachoo Raddaa fa'aa irratti akka ta'ee fi haleellaa raawwateenis miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisu maddeen odeeffannoo garaagaraa ibsaa jiru. Haleellaa raawwate kanaanis garee Getaachoo Raddaatii fi akkasumas mootummaan bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay qindeessan irratti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisu odeeffannoo maddeen garaagaraa ibsaa jiru. Haleellaan kaleessa jalqabame har'as itti fufuudhaan gandoota 6 kaleessa qabaman irratti gandoonni 2 dabalamuudhaan gara gandoota 8tti babal'atuun himamee jira. Gara biraatiin immoo haleellaan TPLF gareen Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el eegale kun qindaawaadhaa fi kan humnoota Eertiraa waliin qindaa'uudhaan jalqabame akka ta'etti shakkamaa jira. Kun akkuma jirutti ta'e humnoonni Eertiraallee kallattii biraatiin sochii jalqabuu fi haleellaa fi qophaa'aa jiraachuun dhagahamee jira. Haleellaa TPLF daangaa naannoo Tigraay ce'ee raawwate kanaan walqabatee gama mootummaa federaalaatti hanga ammaatti wanni jedhame jiraachuu baatus gama mootummaa federaalaatti humnoonni hedduu fi meeshaalee waraanaa gurguddaa dabalatee hedduun gara daangaatti siiqsamaa jiraachuun himamee jira. TPLF gareen Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el haleellaa guyyaa kaleessaa raawwateen garee TPLF irraa fottoquudhaan mootummaan qindaawaa jiran yookaan immoo mootummaan gurmeessaa jiru guutumaan guututti dhabamsiise yookaan bittinneesse jedhamee jira. Miidhaa kanas kan dhaqqabsiisuu danda'e tasa haleellaa waan raawwatee fi kan jedhame yoo ta'u lolli kun itti fufee gara lola guututti ce'aa ba'u hin dhaabbata wanti jedhummoo gaafii namoota hedduu ta'ee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tibbana keessattuu giddugala Oromiyaa naannoo magaalaa Finfinneetii fi akkasumas funyaan Finfinnee jalatti kiiloomeetira muraasa Finfinnee irraa bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuun beekamee jira. Haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo hanga funyaan Finfinneetti fuulla'uun tibbana fufteedhaan raawwataa ture mootummaan gama isaati waraanni bilisummaa Oromoo raawwatu amanee jira. Haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo hanga funyaan Finfinneetti fuulla'uudhaan raawwataa jiru kana mootummaan qaawwatu jira jechuudhaan qaawwa hin jira jedhe san cufuufis humna adda ta'e fayyadamuu fi karoorfatuu fi tarkaanfii fudhatuuf qophii ta'uu beeksisee jira. Haaluma kanaan mootummaan humna waraana bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaatti cime kana qolatuuf humna gaafa rakkootiif kaate bobbaasuuf qophii ta'uu beeksisee jira. Humni kunis humna mootummaan PP itti amanuu fi itti abdatu humna Rippaabilikaan Gaarditi jedhamee jira. Humna Rippaabilikaan Gaardii kana bobbaasuuf murteessuun immoo humni biraa waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuu akka dadhabe waan agarsiisudha jedhamee jira. Humna Rippaabilikaan Gaardii humna gaafa cittee qofa bobbaafamu jechuudhaan kan beekamu yoo ta'u har'a waraana bilisummaa Oromoo irratti bobbaasuuf murteessuun mootummaan beeksisee jira. Kun akkuma jirutti ta'e lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Tibbana baha Oromiyaa Harargee lixaa aanota garaagaraa keessatti lolli guddaan gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo yoo xiqqaate aanota 4 keessatti haleellaa loltoota mootummaa irratti fufteedhaan raawwataa turuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gaafa sadaasa guyyaa 4/2025 guyyaa tokko dura jechuudha. Harargee lixaa aanota 4 keessatti haleellaa raawwatuu ibsee jira. Haleellaa kana kan raawwate aanaa Hancaara, aanaa Habro, aanaa Mi'eessoo fi aanaa Gubbaa Qorichaatti yoo ta'u haleellaa loltoota mootummaa irratti aanota kana keessatti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haleellaa aanaa Hancaara, aanaa Habroo fi aanaa Gubbaa Qorichaatti loltoota mootummaa irratti raawwate loltoota mootummaa 20 ol addunyaa tanarraa yoo godaansisu 15 ol kan madeessee fi 7 jiratti yookaan fayyatti harkaan qabu beeksisee jira. AKM 15 fi meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Aanaa Mi'eessootti haleellaa iddoo addaa Keellaa jedhamutti daandii aspaaltii irratti loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa 5 addunyaa kanarraa godaansisee 7 madeessuun akkasumas meeshaalee hedduus irraa hiikkatu odeeffannoon gamas irraa baate ibsitee jirti. Har'as sadaasa 6/2025 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa aanaa Qilxuu Kaarratti barraa kana haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatuu beeksisee jira. Aanaa Qilxuu Kaarraa ganda Guyyoo Saacci jedhamutti tarkaanfii ganama hattee hidhuudhaan loltoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaate irratti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Haleellaa raawwateen
Miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun meeshaalee waraanaa hedduus hiikkadhe jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kana yookaan guutuu isaa akkuma nu ga'een kan isiniin geenyu ta'a. Haaluma wal fakkaatuun achuma lixa Oromiyaa magaalaa Shaambuutti seenuun waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhatuun himamee jira. Tarkaanfii fudhateen humnoota mootummaa yeroo dheeraaf dararaa garaagaraa namoota nagaa irratti raawwataa turan jedhee fuudhee bahuun himamee jira. Oduu biyya alaatiin ogeessi fayyaa yookaan narsiin lammii Jarman hojii salphifachuuf jecha namoota 10 ajjeesee kan biroo immoo ajjeesuuf karoorfate adabbii cimaa adabamee jira. Narsiin kunuunsa hara galfii dhukkubsattoota irratti hojjetu namoota 10 ajjeesee 27 immoo ajjeesuuf yaaluun mirkanaa'e hidhaa umrii guutuutiin adabamee jira. Akka abbootiin alangaa jedhanitti namni maqaan isaa hin eeramin dhukkubsattoota manguddoota ta'an yeroo dabaree hojii isaa hojii ofirraaf salphisuuf jecha lilmee dhukkubbii hir'isuu fi isaan hadoochu kennaa ture. Ogeessi kun gocha yakkaa kana muddee 2023 hanga caamsaa 2024tti hospitaala Warseeliin jedhamu lixa Jarman argamutti raawwate jedhamee jira. Akkasumas qorattoonni yakka wal fakkaataa biraa raawwateera yoo ta'es qorataa kan jiran ta'uu himamee jira. Akka gabaafni AFP himetti namni kun bara 2020 irraa qabee hospitaala Warseeliin keessa hojjetaa ture. Yoo jedhu abukaattonni immoo namni kun dhukkubsattootaa fi hinna'u kan jedhan yoo ta'u manni murtii hojii itti baay'ate hir'isuuf jedhee dhukkubsattootaa fi qoricha akka malee nama hadoochan morfiinii fi miidaazolam jedhaman kennuudhaan miidhaa dhaqqabsiisuu isaatiin hidhaa umrii guutuu itti murtaa'uun himamee jira. Oduun itti aanu addunyaan waraana Suudaan keessatti gaggeeffamaa jiru dagattee jirti jedha UN'n. Itti gaafatamaan waajjira mirga namooma dhaabbata biyyoota gamtoomanii lola waliin Suudaan keessatti gaggeeffamaa jiruun walqabatee yaada kenneen addunyaan waraana Suudaan keessatti gaggeeffamaa jiru dagattee jechuudhaan qeeqee jira. Volker Turkii akka jedhetti ajjechaa guyyaa namoota nagaa fi miseensota maatii irratti raawwatamaa jiru dhaabuuf tarkaanfiin tokkolleen fudhatamuu dhabuun addunyaan dhimma kanaaf gurra kennuu dhabu kan agarsiisu jechuudhaan tarkaanfiin barbaachisaan hatattamaan fudhatamuu akka qabus waamicha taasisee jira. Volker BBCtti akka himetti lola waraana biyyattii fi loltoota humna dafee dhaqqabaa RSF jidduutti raawwatameen ajjecha fi dhiittaa mirga namoomaa raawwatamee jira jedhee jira. Goolama waggaa lamatti dhiyaate kanaan lammiileen nagaa 15,000 ajjeefamuu fi 100,000 lakkaa'aman qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqaatiif saaxilaman jedhee jira. Dhumarratti Volker akka jedhetti hawaasni addunyaa loltoota RSF irratti dhiibbaa gocha duguggaa sanyii gudeeddii fi dhumaatii Suudaan keessatti raawwatamaa jiru akka xumura argatu gochuun barbaachisaadha jechuudhaan addunyaaf waamicha taasisee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadhe kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yerootti aanutti deebinee wal agarruutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu tura.